أيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيسى الرابل بلته. أنا يس قاتل. قطر الرادة ولتي أيه ما جت. قاتي كبا شيء قاتين فيا توما كيف يتقول أمم. جت لما دي توما كيف بابا راودي يروح عثمان بيك اليوم تايه يروح كتن كتان يساو كجي على مسوم لا يو كان مسكينة جهة ما يعكسوا رجال أيه يا مسكينة جهة ما كان بكتة يونا رجعتنا ما يوبو يا هي تقول تايه يو تو من دندن لما كان سرعة سرني بس من دندن يو تحكي شو ده أمم. مسكينة جهاتما وكان مروك السيارة مثل تايه كان يقول أما كتير مسكينة كان جهاتما كان ويا تكتي أرجعتوا يو من دندن أكتسوا مع كتير فار القرآن الجماعة أكتسوا يعني سنين فرع باس من لا ما موت يو كان نمار جماعة أفريقيا تندبا مو نما صدم ينياچسن صدم ينقول يلا من ينياچسو دندي أما مسكي أفريقيا تنمار كمان نمني جاتم بيا أفريقيا بيا تاني نمار كمان أفريقيا تنمار كمان كس garuu waan kana kabeeku qabdu ni argama yookaan nama soddomitti arra soddom nyaachiftee borullee soddom nyaachifti yoo gartee bika takka jaatam dhabdee jechuudha. Amma si galee akkas isiinis yoo gartee guyyaa jechuun inni yoo dirqii wajji rafe isaa kafala. Yoo isiinis gartee inni jeeni hayeetteeni wajji rafte isiilleen qixaata adaba sanni kafalti isiilleen akkas. Ayye. Assalamu alaikum. Akkana walii obsaa warri mooda akkana wal jala suuta. Ayye assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذنا كافي بابا. Gaafi qabda ayyee eessarraa bilbilte? Kuweetirraa. Kuweetirraa ayyee. Gaafachuu? Gaafadhu. Ustaaz gaafinti salaataa jiru yoo bakka hattayyaatu ta'an sanitti quba osoo hin qabatin hattayyaatu sumuree salaamata baafadhee akka harka waliin qabatii yaadate maal gochuu qaba? Attayyaatuma guutuu yoo qaraatee harka ol qabuu san gartee yoo irraanfattee salaanni guutuu uumaa rakkoon qabu. Uma takka. Okay, gaafii lammataa gaafadhu ustaaza. Gaafii lammataa hiriyaati wajjin osoo haasa'aa jiru. Waa'ee keessanii fi Abdurrahmaan hin hamanne anaa fi hiriyaan si'a jechuudha. Osoo wajjin haasa'aa jiru dhiifama na haa gootanii fi achi nu jenne. Anaa fi eenyu hamattan? Isinii fi Sheekh Abdulsalaam daawaa Oromoo sani. Sheekh Salaam ka daawaa Oromoo hayyee maal jettame? Sheekh Abdulsalaam ka dirqee isini. Sheekh Salaam ka dirqee jenne. hayyee. Osoma wajjin haasa'aa jirru ani shaanwaar waa hundi beekaa waa'ee dubartii irraa jaarsummaan shaanwaar osoo rabbi na agarsiisee naan jette isin. Hayyee. Asumaan eeggatti ani immoo asii dashaana waan jaartiin isaa doktora ta'uun ooltu osoo isin wannoo ta'uu baattee ofaa irratti fuudhaan garuu jaartiin isaa arguu fedhaan illee jedhe. Asumaan ergatti isin immoo ani osoo naafaan jite jaartii Sheekh Abdulsalaam hin tayaayyuu talammaffaa naan jette asumaan ani hin fedhuu jedhanii waan nuti sanii dubbannee isin amanne. Dhiifama naa godhaa ufuna miite. Ayye dhiifama goone ayye ati kumaan ani ayye hin dubbadhu moose alaa kulli haal dhiifama sii godhe ayye. Gaafii sadaffaa qaba. Ayye. Gaafii sadaffaan ta'e ustaaz warri ani bira jiraadhu kuni. Namittiin tiyya jaarsan qabdu haadha ijoollee torbaati. Ijoollee dhiirattii fi dubartii lama qabdi. Ayye. Ijoolleen dubartiin isiin qabdu suni haati suni bakka ijoollee waliin saafarafaa jettee ijoolleen isiin immoo alatti jaalallee minaamine kana yaani saarmuxinnatti akka biyya keenyatti jedhamu kana jettu mana kiraa fuutee ijoolleen dhiiraa mootu haati ijoollee shamaraa waliin jirti beeti. Isiin mootu ijoollee ofii kana dhiira wajjin bakka haraqee wanta adda addaa kana dhuganii ishee shafaa harkanii
sagaagalummaa dalagan akka sababa haadhaatti wajjin jirtanii haadha waliin deemanii jechuudha. Haadha ijoollee osoo sosinaa dalagaa jirtu argitu osoo mootu jarri waan argite dhiira wajjin taatu argitu dhiirtu tana diliin irra jirtu maali haati akkanaa tuni akkasumallee mootu ana ijoolleen tuni dhiira wajjin deemanii dhiirarraa birrii fudhatanii birrii hediyaa afaanaa kennanii wanta addanaa ni waan asirraa barbaadu hundaa sabaranii naaf gosanaafi mootu yeroo mana dha'uu hedduu jechuudha haadhallee yeroo tokko tokko haadha dhokottee baate buleen fita dhiirallee dhaab suuta hafarsu jirta hafar dubbii ta'e irraa qabadhu hin beeku mee suutuma gaafadhu mee suuta gaafadhu nama ustaaza warri ani bira jiru kuni namittiin kee haadha ijoollee torbaati jaarsan qabdu jaarsa walii hiikee jirti ijoolleen dhiiraa mootu gugurdoodha shamarranis gugurdoodha ijoolleen shamaraa tuni haadha fudhattee haati mootu akka ijoolleen isii baalaydu hin beeyti akka ijoolleen isii jinaa hojjettu hin beeyti osumaa beeytu kana ijoolleen dhiiraa haadha wajjin jirtiin beekan ijoolleen shamarranii haati mootu badhee keessan deemtee mana kiraafaa fudhannee yeroo qorraafaa baadiyyaa iddoo bashannanaa deeman asitti iddoo bashannanaa akka deemnu kana ijoolleen isii dhiira wajjin fakkeenyaaf ijoollee dhiiraa bira dheessu sana bira halkan lama bultee birrii 60 dinaara 60 faarraa fudhatti. Dhiira gartee dubra isiitii wajjin rafu kanarraa birrii 60 fudhatti dinaara. Namichi ijoollee wajjin raftuun dhiirri wajjin baalagdisuun ijoollee isiitiif hin kennitiif namichi immoo birrii ijoollee kennaniif sanadha waan aarsisan birrii takkaaf nuti asiitiin binnaaniif hin bakka waan biraan dubbatu namittiin ijoolleen dhiiraa immoo haadha wajjin jirtiin beekti ijoolleen isinii galte. Waan jechuun maallaqa ijoollee dubraatii kan namuuf sanaati fudhatti akkasii jirta amma. Haati hin fudhattilleedha garuu mootu kan ijoollee maritti fayyadamu ijoolleen sun immoo anaafi fedhii anaa kenniti. Siifis maallaqa sanirraa. Mindaan kee ijoollee dhiirattu naa kafala kamindaa gooti ijoollee dhiirattu naa kafala garuu immoo anaafi fedhii anaa kenniti hediyaa uffata faanaa bitti birri immoo akkanumatti hediyaa waan barbaadden godhadhu naan jedhanii birri akkanumatti naaf kennan mindaa kee otoo hin ta'in kamindaa kee ammoo ijoollee dhiirattu naaf kenni. Ijoolleen dhiiraa maal daleeti? Kana malee ijoollee dhiiraa maal daleeti? Ijoolleen dhiiraa hojii mootummaa qabdi. Hojii mootummaa qabdi. Ayyee poolisii tuuf. Ijoolleen dhiiraa poolisiidha. Namichi immoo ijoolleen shamarreetiin kun immoo yeroo tokko haadhallee haadha wajjin dhokatanii ba'an kana qulfii mana isaanii qulfii kifilii isaanii natti kennanii ijoolleen rafti jedhiin yoo namni si gaafatee naan jedhan anaan immoo karaa naalaalii jedhanii bayanii bakka biraa bullan guyyaa hojiin hin jirre asitti amma qidaame fi dhumaa dalagaan hin jiru. Kanisa galgala qulfii natti kennanii ijoolleen hin rafti jedhiin naan jedhanii akkasitti tutan diliin an qabu jirti. Ati wanni jiru aslan ijoollee yoo gartee poolisa ta'anii mindaa isaaniirraa isaan mindaa keessii kannan warra immoo hadiyyaa sii kannu waan badii akkasii dalagee hadiyyaa sii kannu hadiyyaa isaanii fudhachuun hin ta'u dubartii gartee zinaa gootu maallayni gartee dubartii zinaa gootu haraami akkasii uktiti inshaallah. Ustaaz haadha karaatu haadha maali? Maal jiran? Rabbi kisna rala maadel mo iso to badi dalai tu isu kana rabbi narama fi rabbi aga jeel juga mal janna numa rama fi rabbi numa di safi rabbi ghafurur rahim ina rama fi jechun dande rabbi ghafurur rahim ayo rabbi aga jeel chu ayo nu bi sanillah yegla to assalamu alaikum hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akam shaykh nabiya فيا الحمد لله ربي جزاكم يا خفض آمين آمين شيخ جاسي مايت كينيا فمانو في شمران منا رباح نحسو كتلي ما فوق قايد أنا كنا متاحيا كاتفونو بيوك قايد تيتي سبجي فتافا دلجيتشو عرفونا قرق قايد تيتي أنا رجع فجأة وايوكين سماع جدو أو تتهو تدي سبراته علماء هدو رجع فجأة جنته Osman kana dalaguti dalaganti yakun je choma ka kenya so mala mitani sa wase ne din kudade gabbaha kana jiddu tamam jiddu sana jiga san kai sa alayhi salam ya mama ka rasulatu ta yo ka waye da fita
kana diliin irratti ni deema bakka akkam jechuun danaa baasi sammaa dhaggeeffachaa sagaraa waa fudhattee deebita akkas jechuu keeti akkas jechuu jirta. waa fakkeenyaaf summaan dalaguutiin dalagaa sana hundaa'utu dhaggeeffachaa sheekadhaa ta'uu hadiisa arabaa ta'uu sheekotii keenya ta'uu afaan oromootiinis dhaggeeffachaa hin dalagu. Wanni jiru yoo gartee ol seentee sagaraa waan fudhachuu taate yoo maqaan gartee rasuula dhawame salawaatu rabbi islaamu alayhi salawaata irratti hin buuftu yookaan immoo irra gaariin firraa dhaabdee sagaraa gizee seentu dhaabdee ala gizee gabbaate gartee irratti godhachuu irra jira ukhtiitii akkasi. Okay, jazakallah khair. Gaaffii biraa akka ammaatiis fakkeenyaaf amma nama du'e du'aayii irraa gootaa miti gootaaf yoo fedhe jechuudha nama fe'aa du'e irratti rahmataa godhutti. Maallaqa du'aayii gootu kana yoo du'aa maallaqa sadaqaa san du'aa uummanni jettee rakkataa amma fakkeenyaaf yatiimaa faadhaaf maallaqa san osoo du'aayii nama nyaachisuu hin taane yoo fuudhee rakkataa geesse yatiima ijoollee yatiimaa faadhaaf maalleeni san yaani du'aayin sun akka waan nyaachisetti eebala. Era deebi maal jette? Amma fakkeenyaaf nama du'e raayin du'aayii godhuufiifadha nyaachisee jechuudha. Ayyee. Baasiin du'aayii sana waan nama nyaachisuu asitti hin dandeenyeef jecha yoon rakkataaf fuudhee maallaqa san kanne fakkeenyaaf ijoollee yatiimaa fa'aa rakkataa dhukkubsatu fa'aadhaaf maallaqa san kanne akka waan nyaachisee du'aayii godheefitti yoo niyyadde ni taha. Akka ajaa'ibaatti yataamaa inumaa yataamaa kan teemo sadaqaa gartee bareedduu taate yataamaa uumaan qabne yoo kan ta'e. Sadaqatul jaariyaas. Jazakallah khair. Akkas inshallah. Ayya khalas jazakallah khair rabbi jazaaki faa qafal inshallah. Amin amin. Wala. Ayya. Naam. تأخرت اليوم في صوت سي. Hello. في صوت سي وما وجدت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam jirtu? Nagaame. Gaaffiin qabaa sheekaa. Ayyee. Ani kanaan dura dhiibbaa godhadheen ture. Maal jette? Ani kanaan dura biyya alaa kanan jira. Kanaan dura nikaa godhadhee ture hayyee. Innaa nikaa kana abbaan qabun ture obboleessuuti achi taa'ee nama wakkalatee nama beektu inni nafi nama beeku ture nama beektu nama imaana qabu nama inni fidadhu naan jedhee nama kana walitti qabnee nikaa godhadhe. Obboleessi kee nama wakkalateeti nikaa si hidhe obboleessi kee nama wakkalee. Inni achuma taa'ee. Hayyee. Innaa utuma akka to'atu wayii dhaggeeffatu nama akkuma asii namni sadii mi'a afur lakkaa'amee jiru isa sana biratti nama wakkalatu sana biratti namni jiraachuu qabaa yeroo inni wakiila kennatu achi sagaan jiraachuu qabaa jiran. Ayyee. Inni gurfama isaa keessa taa'ee telefoonii maan dawwalee kalaas nama kana fidadhu jedhee nama ni fidee wajjin walaasobsiisanii amaanaa kalaas obboleettii koo amaanaa fuula rabbitti kennadheeraati kara seera qabeessaan nama imaana qabu nama qutbaallee godhu nama seeraan hin jedhu waa miitii nikaa godhiifi jedhe. Ayyee. Achi nikaa keenya akkasitti godhannee amma immoo laazimii isa biraa mucaa sana obboleessa koo sana biratti namni jiraachuu qabaa malee nikaan sun hin ta'uu naan jiran dhugumaa. Eenyu jaa akkas? Garaana nyaate. Eenyu jaa akkas? Fatwaa wayii dhaggeeffadheen bakka kabaasuu ergasii wallaahi baay'ee tokko hin sanna qabee. Ati obboleessi kee gizee gartee nama wakkalatuu namni gizee gartee wanni ta'uuf gizee nama wakkale ni jira moo hin jiru? Obboleessi kee gizee gartee nama wakkalu. Obboleessi kee gizee nama wakkalu. Obboleessi koo gurfaa mataa keessa taa'ee nama beeku. Ati obboleessi kee nama wakkale namni san gartee ragaa nama lama bira godheetu wani kaasii godheemi? Nama shaniyyuun ta'uu kalaasa. Nikaan kee sirri? Maarii kos naa kennee kalaasa ta'anii bakka obboleessa ishee bu'ee nikaa godheeraatii jedhee. Bakka nikaan kee sirri waswaasii waan takkaa'u.
الحمد لله رب العالمين والله بعيتكم وسواسي جزاك الله يوسواس نفسي ان شاء الله. اي ايش قالت ما قالت اي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف قاعدين تنقل كذا؟ اي قافل. صوم شوالي كيسة. ما أنا ما دمني ساعتي ولا ليتي دقيقة شم وكم كافو دلوقتي. دقيقة شنقيزي يفور اللوقتي. إيه هذا اللوقتي كي أزانني لما بقى رفعت ما يدي سينغا فتدي. أدون سنت مو سنت. سنت يعني دراسة عن بكما أنا ما دمي ولا ليه أنا وأنا أزان النفقات سينيرا أزان الدقيقة شم بتشحفي. هذا دقيقة عشان لمو أزان. يو أدون سنت سومن خيس. أنا باجرام. أدو يو سنت سومن خيس هي. أكس. أدو سين يو بيت. أيه قابل. غافي ورا يا ساميارتي تي فكينيا محمد ورتي أبا مناتي هاتي منايو أبا منا غافتي تي بخير باتي تي دورتين دي دملسر ربنا بارتي يتن ما يت يو كل ور ديرا هذا منا ولي رفو غافتي دورتين دي الكان سن ملسر ربنا بارتي فلان دي رانكي بدمو يتن كذا دغاي أيه طيب ور ديرا ويو ديو أكم يسارتي ببونجرا dubartii way tagartee abbaan manaa wajjira fuudhaaf yoo inni bira yaamee firaashatti yaame jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi yoo isiin didde ilaa firaashi idaadaa laalar wayta yaame gara firaasha isaatti yoo yaame nam tokko jaarsi wayta jaartii yaame wajjira fuuf yoo isiin didde malaayikaan ni abaarti salaan irraan qeebaluu miti malaayikaan ni abaarti halkan sana abaaraa bulti rabbiileen itti dallana sigalo jiraamiti yoommoo dhiira yoo taate yoo tadhalaa kun okkana jettan dubartiidha shamarree gartee yoo isiin abbaa manaati yoo jira fuudidde malaayikaan ni abaarti jettanii abbaan manaa kunoo wayta isiin jaalatte yoo gartee wajjira fuufeene yoo kadidu taate isa hoo gartee malaayikaan ni abaarti moo abaartu sanii migaafinte zaalima inni sigalo jira zaalima inni warrasan irraata tanaafu duba ikhwaani aslan wanta katabeeku qabnu duniyaa tanarratti aslan hadiisatti dhiirti gartee yoo haadha mana isaati wajjin rafuudite The Bluetooth device is ready to pair. yoo wajjin rafuudite mirgan qabu wajjin rafuuditu dhorka mamnu'a jechuudha. Nenna oggusan inni zaalima ta'a. Wo zaalim jechuudha. Inni zaalima yoo wajjin rafuudite yoo wal qunnamtii saalaa hadiitu taate inni oggusan zaalim. The Bluetooth device is connected successfully. Dubartii yoo taate immoo isiin maalirre isiin maleekaatu isii abaara. Maleekaa isii abaara. Immoo hadiisa gartee dhiirti abbaan manaa yoo gartee wajjin rafuudidee maleekaa abaaraan in agarre hadiisatti. Immoo zaalima. Zaalimni illee dubbihamtu beekadhu zulmii guddoo. Nennahu mana isaa ifiif diiguu jira jechuudha. Yoo haati mana isaa odoo barbaaddu isiin tottolfattee dura deddeemtu inni yoo hisaaba gartee dhawaa oole. Sigala hisaaba gartee guyyaa dalagu yoo dhawaa oolu taate halaakaa jechuudha. Hisaaba dhawa hagarii beektaa isiin tottolfattee bira deddeemtu inni gartee kalkuleeshinaas fudhatee faa maallaqa guyyaa hisaabaa oola. Maallaqa guyyaa hisaabaa oola. Sammuu siibaa. Sammuu siibaa. Wayita isiin tottolfachuu beekte ati illee numa qophaa'e. Numa qophaa'e. Silaa warra guddaa dhiirtii jaartiin tottolfannaan irraa if qabuu hin danda'u.